nanti godha beekte akka argitee wanna biyya Ameerikaa kanatti uffatan argitee huccuu gaggabaabaa kana huccuu askaraa kana ofirraa qabanii ani askara waan biyya kana shorxaan nu qabde se'een bakka qabamnee gallee jirraa nagaatti jedhee mucaanillee achuma fuudhanii naannoo ganama irratti gara azaana afoodhaa bakka sanii gannuu naqan gizee gannuu naqan manni dukkana wanta kan jirani ifaan qabu manni achitti fuularraa nu hiikanii harka nu hidhanii sibiila itti nu hidhanii erga sana booda nu biraa yaa'an jechuudha. Dukkana wal arguu hin dandeenyu haasaa bichaa wal dhageenya malee mucaadhaa wal arguu hin dandeenyu ijaan jechuudha. Dukkana manichi erga sana booda nu biraa deemanii jarrisi guyyaa lammataa sa'aatii naannoon beeku sa'aatiin sun akkasanitti akka tilmaama kiyyaatti manni dukkanuma garuu turree nutti deebi'an sa'aatiin sun sa'aatii asraa tahaa sa'aatii zuurii tahaa wallaa hin beekan. Achi qixxaa goggogaa kana agartee qixxaa ilmi namaa nyaachuu miti sibiila yoo murmuruu hin dandeenye kana fidanii akkatti afaaniin nu rigan akil jedhaniituma jechuudha. Hoggu kana jarri jara dhugee sakkaru sii galee warra biyya kana gaaxaanii gurraattii kana natti fakkaate araba gugurraa kana yaanii arabni adiin kun hin jiru gugurraadha. Gaaxaaniidha natti fakkaata. Erga sana booda nutumaa akkuma fedhan tahaa maal jedhaa wanti kun waan nu qofaa miti natti fakkaata akka naannoo sanitti jecha garii nu biraa yaa'anii erga nu biraa yaa'an booda immoo ni deeman ni deebi'an ni deeman ni deebi'an ni dhugan ni sakkaran sii galee hoggu kana ana yabqaa fuluusii malee hagana barbaannaa hagas barbaannallee nuun hin jedhan amma hogguu kana gizee akkasi qabamnee dabarree jechuu gaafa san achi dhaynee ni oollee ni bullee ni oollee ni bullee kaleessa baay'ee laaffanne nyaatallee hin nyaanne nyaatallee argannee hin beeknu argitee jirta waan inni si ergee hundayyuu jechuudha akka taane laaffannee anillee laaffadhee jira jarri ganama subii dhufteetuma 30,000 biyya kanaa barbaanna nama tokkocharraa isin lamaan irraa 60,000 biyya kanaa jette jennaan xayyee bilbila naa fidaan cadheenani bilbila keessaa obboleeyyan kiyyaas keessa jirti irratti dawwaladhee barrii kana akkanaa buusan niin godhadhaa jedheen jennaan haada nurraa gadhiisanii amma bakka hulaa kana agartee bakka nu jirruun kanaan yoo asii gadu taalti qilee marraa gakkutta asii galee qilee jira achi erga san karaa namni beeytanaan hin beeku arabni akkanaan jedhe karaa xariiqa looxaa kana jirtan naan jedhe gizeen achi baanee arabatti dawwalanne kana jechuudha. Hoggu kana bilbila gizee nutti kennanii bilbila tokko qofa bilbilli tokko achitti narraa hafe kan mucaatis bilbilan achitti hafe. Gizee kana aboo asitti dhumaa jirraa ergaa gana nurraa baasan kaasumaan qilee kanarraa gadu taallaa jedhee mucaalaan achi qilee kanarraa gadu taallee akkasiin lagatti gadi kunne erga laga kunne booda immoo yaanee qilee san keessa akkasichi yaanee gamarratti jechuudha. Erga gamarratti achi yaanee sii dawwalee iyyuu ture ganama kaleessa jechuudha. Sii dawwalee aboo baanee jirraa akkanatti baanee siin jedhee sitti himee ture agarteerta. Erga sana booda kaanee rasiida arabaatti dawwallee arabni rasiida nu guutee bakkattoo san lookshiin arabatti erginee arabni akkasitti dhufee bakki an jiru kanaaf bakki isin jirtan deemsa sa'aatii 6 nuun jedhe. Karaan kunniin maal jedhama jennaan karaa xariiqa looxaa irra isin dabarsanii dhaan xariiqa looxaa iyyuu biyya kanatti reefumaan dhaga'ee hin beeku. Garas isiniin kutanii jedhee xayyib isaa meeqa dhuftee nu fuudhuu dandeetta jennaan sa'aatii akkanaatti isin dhiyaachuu hin danda'a dhufee isin fuudhuu hin danda'a sa'aatii isinitti kaleessa halkan sa'aatii itti galle quba qabdanii jechuudha isinitti himee ture wantichi akkas ture waan namni kenna yookaan ammoo Oromoon nu qabdee miti numaa kararra jiru nu suuqaa gayyaa'ee jiru haraamiin biyya kanaa nu qabatte malee. Afarsaa kiyya asirratti ilaale burjaajii tokko jira warri Ahmad Cululleen kana duratti si dhaadataa ture guyyaa muraasa dura. Ahmad Cululleen si dhaadatee gartee mucaa kanaa hin qabsiisaa namni Oromoodhaa bakka barbaade waan barbaade isinii kafalee yoo lubbuu isallee baaftananii deemetiniin garteetiin harka kennadhaa warra akka taajuu shurrubbeetitti isumanaa ajjeesaa isumanaa qabaa jiraatiin ture waan san namoonni hedduun shakkii sanirraa kan ka'e haga biyyaatitti walitti duuluu fi maalirra ga'anii mee wanni suni dhugumaan gartee akkuma jiran kana harka Ahmad Cululleetiin wanni kun tahame moo ati immoo waa takka qulqulluu akkanumatti garteetti nasiibuma rabbi si qaban waan kanallee sirriitti ifa godhi waan kana keessattuu namoonni hedduun nuuyyuu Ahmad Culullee fa'aa waliin bu'aa turre akka malee waan ta'eef. Akkasii miti ani hadhammoo afaan rabbii taa'ee hin fayyaaf hin fayyuuyyuu hin beeku
madaa kiyya sana agartee harka kiyya akka jiru argiteerta miila kiyya duuda kiyya argiteerta jechuudha. Akkasitti ergee hunda anadha nama yookaan boru qabrii eeggatu Ahmadillee jedhee hin fudhadhu. Maaliif jennaan namni tokko osoo bakka dalagaatitti na dhufanii na fuudhanii osoo kan bakka dalagaatti yaarraa na fuudhanii shakkuu danda'a. Bakka toon irraa fuudhame bakka dalagaatii miti. Bakka dalagaa mucaatii illee miti. Suuqa dhaqnee osoo suuqa deebi'uu jirru suuqarraa gisee akkana gayyaanee numatu karaarra tutture. Karaarra teenyee nuti makiinama karaa darbu seene malee silaa makiinaa sanuu dhiyeessinee jalaa bahuu dandeenya sii galee. Erga gadduudhaan ammoo jarri gara nama torbamoo akkas ni gaayanii makiinaa guutanii yaa'an jechuudha. Jarri hattumaa duraanillee hattu garuu akka isin namtichi nuun jedhetti namtichi kaleessa nu fide arabtichi mucaadha jechuudha. Akka nuun jedhetti asiin durallee naannoo kanatti Somaalee lamatu du'ee Somaalee lama ajjeesanii mootummaan naannoo kanaa fuutee hattuudha. Maali asiin dura sitti nimnee sirriitti feegaa naannoo kanattu jira jedhee isinitti nimnee jedhee yoo arabtichi beektaan ammoo dhageenyi kan rabbiin gurra irraa qabu jechuudha. Mucatti himee ture. Waan akkasiiti malee waan Ahmad harka keessaa qabaatee yookaan ammoo Ahmadtu waan kana nagoosisee jedhee itti amanu tokkollee hin jiru jechuudha. Waan akkanaati. Maali warqii naaf itti himu? Ingalchu. Mukatti gadi wal gadi. Viidiyoo baatee teessaa? Nama tokko irratti hin galchin jettee. Ishii maree maa inni? Koi kamu nak motor ko pa guto na. Ngutina wallahi ngutam mali. Anna mara no surprise jalan. Jalan na mara no main ni. Marah ko kamu. Namno findu fati jadi ka. Inari fatte main ni. Inari fatte. Video segera kan. Lagi. Nagama sagaling ko. Pernah jalan mau anak? Ni Turki sekabara wallahi. Lubu ni Turki sekabara. Tap bukan ni Turki tu kabani jera. Tidak nama mereka. Nama berbade? Lalai siti beri. WhatsApp lali jadi. Nah. Mate. Isa tisbita si barreesseeriin. Maa bisaan galeeraa baate maal taate bara bisaa